Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftu har'a kan waliin gilgaala boqonnaa lamaa waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Maal jedhaa? Himoota armaan gadii sirrii yoo ta'an dhugaa, yoo sirrii ta'uu baatan soba jechuun deebii kennii jedha. Gaaffii tokkoffaan hangi pirootoonii fi niwutiroonii tilmaamaan wal qixaa. Kun dhugaa moo sobadhaa? Egaa yeroo itti wal qixa ta'u jira, yeroo itti wal qixa hin taane ni jira. Fakkeenyaaf yoo fudhattan kan oksijiinii jechuudha. Lakkoofsi niwutiroonii isaa fi lakkoofsi pirootoonii isaa wal qixadha. 8-8dha. 8-8dha. Kan almuuniyeemii osoo fudhattanii immoo lakkoofsi niwutiroonii isaa 10dha. Lakkoofsi niwutiroonii isaa 10dha. Lakkoofsi pirootoonii isaa immoo 13dha. Kanaafuu maal ta'a? Soba ta'a jechuudha. Sobadha jechuudha. Lammaffaan immoo moolekiyuulonni kaarboon daayoksayidii moolekiyuulii elementiiti. Kun moolekiyuulii elementiiti? Sobadha. Soba. Kun moolekiyuulii koompaawundiiti. Sadaffaan immoo atoomiin chaarjii dhabeessi lakkoofsi elektiroonii fi pirootoonii wal qixadha. Dhugaa moo soba kuni? Dhugaadha kun. Kun dhugaadha. Dhugaadha kun. Gaaffii arfaffaan qaama atoomii keessaa hanga isaaf harka caaluun kan gumaachu niikulasii isaati. Dhugaa moo soba kuni? Dhugaadha kun. Dhugaadha. Inni itti aanu immoo shanaffaadha. Gaazota luujiif atoomonni isaanii moolekiyuulota isaaniiti. Kunis dhugaadha. Dhugaadha. Gaazota luujiif atoomonni isaanii moolekiyuulota isaaniiti jechuudha. Ja'affaan immoo moolekiyuulonni bishaanii atoomii oksijiinii fi atoomota haayidroojinii waan of keessaa qabuuf fakkeenya moolekiyuulii elementiiti. Kun fakkeenya moolekiyuulii elementii miti. Fakkeenya moolekiyuulii koompaawundiiti malee. Moolekiyuuliin bishaanii fakkeenya moolekiyuulii elementii miti. Fakkeenya moolekiyuulii koompaawundiiti. Kanaafuu soba kun. Inni itti aanu maal jedhaa? Gaaffilee armaan gadiif filannoon kennaman keessaa deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Gaaffii torbaffaan kanneen armaan gadii keessaa chaarjii dhabeessa kan ta'e isa kamii? Chaarjii dhabeessa kan ta'e kamidha? Elektirooniin chaarjii ni qaba. Chaarjiin isaa neegatiividha. Pirootooniin chaarjii qaba. Chaarjiin isaa maal? Poozitiividha. Niikulasiin immoo pirootoonii fi niwutiroonii kan qabatudha. Niikulasiin jechuudha. Niwutirooniin immoo chaarjii hin qabu. Chaarjii maleessa. Chaarjiin isaa 0dha jechuudha. Maal ta'a? Daata jechuudha. Chaarjii dhabeessi niwutirooniidha. 8ffaan immoo kanneen armaan gadii keessaa niikulasii keessatti kan argamu isa kamii? Niikulasii keessatti kan argamu eenyudha? Pirootooniin niikulasii keessatti ni argama. Niwutirooniinis niikulasii keessatti ni argama. Elektirooniin immoo niikulasiidhaan alatti argama. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? Daata. A fi B ta'a jechuudha. A fi B. Daatti martuu jechuudha. 9ffaan immoo qaama atoomii chaarjii neegatiivii qabuu fi bakka bal'aa qabatu eenyudha? Chaarjii neegatiiva qabu bakka bal'aa immoo qabata. Eenyudha? Jechuudha. Sheeliidha. Sheelii. Gaaffii kurnaffaa hangi elektiroonii yuunitii hanga atoomawaatiin meeqadha? 0.0005 jechuudha. Maaliin? Hanga yuunitii hanga atoomawaatiin jechuudha. Hagamidha? 0.0005 jechuudha. Kanaafuu maal jettu? A ta'a. 11ffaan immoo kanneen armaan gadii keessaa atoomii chaarjii dhabeessa tokkoof kan wal qixa ta'e isa kamii?
kanneen armaan gadii keessaa atoomii chaarjii dhabeessa tokkoof kan walqixa ta'e isa kamii? Maanni lakkoofsa pirootoonii, lakkoofsa elektiroonii, lakkoofsa niwutiroonii, daan immoo A fi B jedha. Maal ta'a? Lakkoofsa atoomiin chaarjii dhabeessa ta'e jechuudha. Maaliif maal isaatu walqixa? Lakkoofsa pirootoonii isaa fi lakkoofsa elektiroonii isaa walqixa. Kanaafuu maal jenna? Daa ta'a jechuudha. A fi B. 12ffaan immoo kanneen armaan gadii keessaa moolekiyuulii atoom danuu kan hin taane isa kamii jedha. Isa kamidha jechuudha. Daan atoom danuudha. Baan atoom danuudha. Caan atoom danuudha. Maal ta'a? A ta'a jechuudha. Atoom danuu waan hin taane kun atoom meeqa jechuudha? Atoom lameedha ishiin kun A irra kan jiru. Isaan kaan immoo atoom danuudha. Kanaafuu maal jenna? A ta'a jechuudha. Ayoodiinii. Inni itti aanu 13ffaadha. Atoomiin tokko lakkoofsi hangaa isaa 11 fi lakkoofsi niwutiroonii isaa 6 yoo ta'e lakkoofsi atoomawaa isaa meeqa ta'a? Lakkoofsa atoomawaa isaa argachuuf egaa maal gootu? Lakkoofsa atoomawaa jechuun lakkoofsa hangaa jechuun gaa lakkoofsa niwutiroonii ida'uu yookiin immoo akkas jettu lakkoofsa atoomawaa ida'uu lakkoofsa niwutiroonii jettu. Amma gaa lakkoofsi hangaa qabna. Akkasumallee lakkoofsa niwutiroonii qabna. Amma gaa nuti lakkoofsa atoomawaa barbaanna. Lakkoofsa atoomawaa yeroo barbaaddan maal gootu? Lakkoofsa atoomawaa ida'uu lakkoofsa niwutiroonii walqixa lakkoofsa hangaa. Ishii kana jechuun kanuma jechuudha. Sana booda asirraa lakkoofsa atoomawaa yeroo baaftan zaan walqixa lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa niwutirooniiti. Kanaafuu lakkoofsi hangaa keenya meeqadha? 11dha. Kanaafuu 11 jenna gaa. 11 irraa lakkoofsi niwutiroonii keenyaa meeqadha? 6dha. Kanaafuu 11 irraa 6 meeqa? 1 irraa 6 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi atoomawaa meeqa ta'a? 5 ta'a. Kanaafuu A ta'a jechuudha. Aatti martu. 14ffaan immoo kanneen armaan gadii keessaa maalummaa atoomii tokko yookiin elementii tokko addaan baasanii beekuuf gargaaru kamii? Maal jechuudha? Lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsa atoomawaati. 15ffaan cita atoomii chaarjii isaa poozitiiva ta'e. Chaarjiin isaa poozitiiva kan ta'e eenyudha? Pirootooniidha. Pirootooniin elektirooniin negatiividha. Niwutirooniin immoo chaarjii dhabeessadha jechuudha. Kanaafuu caatti martu. 16ffaan immoo kanneen armaan gadii keessaa moolekiyuulii elementii atoom lamee kan ta'e isa kamii? Atooma lamee kan ta'e isa kamii? Elementii atoom lamee Aadha jechuudha. Oksijiinii. 17ffaan kanneen armaan gadii keessaa chaarjii sadhatawaa 0 kan qabu isa kamii? Isa kamidha jechuudha? Niwukileesiidha moo? Elektirooniidha moo? Pirootooniidha moo? Niwutirooniidha. Eenyudha? Chaarjiin isaa 0 kan ta'e jechuudha. Niwutirooniidha jechuudha. Niwutirooniidha. Elektirooniin sadhatawaa negatiiva tokkodha. Pirootooniin immoo poozitiiva tokkodha jechuudha. 18ffaan atoomii saalfarii jechuudha. Pirootoonii pirootoonii 16 qaba jedha. Niwutiroonii 16 qaba. Elektiroonii 16 qaba. Hundinuu sirriidha jechuudha. Pirootooniin isaa 16, pirootooniin isaa 16 maal faana wal qixa? Lakkoofsa atoomaa faana wal qixa waan ta'eef jechuudha. Asitti egaa saalfariin chaarjii dhabeessa waan ta'eef elektiroonii faana wal qixa. Innis 16 ta'a.
chaarjii dhabeessa waan ta'eef lakkoofsi pirootoonii isaa fi lakkoofsi elektiroonii isaa wal qixa. Kanaafuu 16 ta'a. Niwutiroonii argachuuf immoo lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa atoomawaati. Niwutiroonii argachuuf jechuudha. Kanaafuu 36 ta'an 32 irraa 16 yeroo hir'iftan meeqa argattu? 16 argattu. Kanaafuu daa hunda ta'a jechuudha. 19ffaa atoomii foosfarasii. Atoomii foosfarasii lakkoofsi hangaa isaa 31, lakkoofsi atoomawaa isaa meeqadha? 15dha. Lakkoofsi atoomawaa isaa 16 jedha. Lakkoofsi hangaa 46 jedha. Lakkoofsi niwutiroonii 31dha. Lakkoofsi pirootoonii 15 jedha. Hunda jedha. Kamtu sirriidha as keessa? Daatu sirriidha jechuudha. Daatu sirriidha. Lakkoofsi pirootoonii lakkoofsa atoomawaa faana wal qixadha. Lakkoofsi atoomawaa isaa meeqadha? 15dha. Kanaafuu daa ta'a jechuudha kun. Isaan kaan dogoggoradha. Kun dogoggora, kun dogoggora, kun dogoggora. 20ffaa suudoowwan atoomii keessaa inni salphaa isa kamii? Inni salphaa ta'e jechuudha. Inni salphaan isa kamidha? Elektirooniidha. Elektirooniin salphaadha garuu bakka guddaadha kan inni qabatu. Bakka guddaadha kan inni qabatu. 21ffaa atoomiin pirootoonii 17 fi niwutiroonii 18 qabu. Elektiroonii 18 qaba. Baan immoo lakkoofsa hangaa 17 qaba. Lakkoofsa atoomawaa 18 qaba. Daa hunduu deebii sirrii miti. Deebii sirrii miti. Maal ta'a jechuudha? Egaa asirratti atoomiin pirootooniin isaa 17 taanaan lakkoofsi atoomawaa isaa 17 ta'a jechuudha. Lakkoofsi atoomawaa isaa 17 ta'a. Lakkoofsi elektiroonii isaas 17 ta'uu qaba. Asitti kun dogoggoradha. Lakkoofsi hangaa isaa 17. Kunis dogoggora. Lakkoofsi hangaa isaa 17dha. Lakkoofsi hangaa lakkoofsa niwutiroonii fi lakkoofsi pirootoonii walitti daame lakkoofsa hangaa nuu kenna. Kanaaf asitti 17 jedha dogoggora. Daadha ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo gaaffilee armaan gadiif deebii sirrii ta'e kennii jedha. Gaaffii 22ffaan fakkiin armaan gadii niikulasii atoomii tokko agarsiisa. Furtuun kennamee fi fakkicha ilaaluun gaaffilee fakkicha gaditti dhiyaate deebiseedha. Asirratti furtuu isaa yoo ilaallu gurraachi pirootooniidha. Inni adiin immoo niwutirooniidha. Asirraa akkuma ilaaltan jechuudha. Inni gurraachi pirootooniidha. Inni adiin immoo niwutirooniidha. Maal jedhaa? Lakkoofsi atoomawaa elementichaa meeqa? Meeqadha jechuudha. Lakkoofsi atoomawaa elementichaa meeqadha? Isa kam lakkoofna? Isa gurraacha lakkoofna. Maaliif lakkoofsi atoomawaa fi lakkoofsi pirootoonii wal qixa waan ta'eef jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kanaafuu meeqadha jechuudha? 9dha jechuudha. 9. Lakkoofsi hangaa elementichaa meeqa? Lakkoofsa hangaa elementichaa moo barbaaduuf maalidha? Lakkoofsa pirootoonii ta'u lakkoofsa niwutirooniiti. Yeroo waliigala walitti daanu jechuudha. Lakkoofsa pirootoonii fi niwutiroonii. Pirootooniin isaa meeqadha? 9. Isa adii kana immoo yoo lakkoofnu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kanaafuu 11 fi meeqa walitti daana? 11 fi 9 walitti daana. Meeqa ta'a jechuudha? 20 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi hangaa elementichaa meeqadha? 20dha.
Chaarjii dhabeessa yoo ta'e atoomichi elektiroonota meeqa qabaachuu danda'a jedha. Chaarjii dhabeessa taanaan immoo lakkoofsi elektiroonii fi lakkoofsi pirootoonii wal qixa. Lakkoofsi pirootoonii isaa meeqa jenneerra 9 jenneetii turre. Kanaafuu meeqa ta'a? 9 ta'a jechuudha. Gabatee pireedikii ilaaluun atoomichi atoomii elementii kam akka ta'e adda baasii. Gabatee pireedikii ilaaluun jechuudha. Eenyudha 9 kan qabu jechuudha. Lakkoofsa atoomawaa 9 kan qabu. Gabatee pireedikii irraa yoo ilaaltan eenyudha kan lakkoofsa atoomawaa isaa 9 qabu eenyudha? Filooriniidha. Filoorinii. Lakkoofsi hangaa isaa immoo meeqadha? 19. Asirratti 18.99840 jedha. Kana gara maalitti buttu? Gara 19tti buttu jechuudha. Lakkoofsa hangaa isaa gara gadiitti barreesseeti jira. Gabatee pireedikii irratti jechuudha. Yeroo gara olii irratti barreeffamus ni jira. Yeroo gara gadiittis barreeffamu ni jira jechuudha lakkoofsi hangaa. Lakkoofsi atoomawaas akkasuma gara oliittis gara gadiittis yeroo barreeffamu ni jira jechuudha. Maaliif gara oliitti barreesse lakkoofsa atoomawaa jettanii akka gaaffii isinitti dhuumneef jechuudha. Akkuma asirratti argitan lakkoofsi atoomawaa tartiibaan kan inni deemu. Akkuma argitan teebilii kanarraa gabatee kanarraa akkuma argitan jechuudha. Tokko hidroojiin irraa ka'ee tokko jechuudhaan akkasitti deemtu. Akkasitti yeroo deemtan asiin dhuftanii akkasitti hidroojiin irraa kaatanii jechuudha. Akkas dhuftu tokko jettanii lakkooftu. Achumaan hiiliyeemiidha 2 jettu. Sana booda as deebitu 2 jettanii 3 liitiyeemiidha. Achumaan berliyeemiin immoo 4 sana booda boorooniidha kaarbooniidha. Akkasiin lakkooftu jechuudha. Lakkoofsi atoomawaa tartiibaan kan inni deemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jedhee deema. Lakkoofsi hangaa immoo akkuma argitan tartiibaan kan deemu jechuudha. Irra daddarbeeti kan inni deemu akkuma argitan asitti 12 jedhee asitti immoo 14 jedha. Asitti immoo 16 jedha. 16 gara 16tti siqsitu jechuudha. Kan ammoo gara 19tti siqsitu kun immoo 20. Akkuma argitan akka lakkoofsa atoomawaa tartiibaan dabalaa miti kan inni deemu. Takka wal borcaa deema jechuudha. Lakkoofsi hangaa tartiibaa qabaatu iyyuu malee akka lakkoofsa atoomawaa miti. Lakkoofsi hangaa jechuudha. Ishii kana akkasitti adda baafadhaa. Gaaffii 23ffaan furtuu danaa suudoo armaan gadii kenname fayyadamuun danaalee moodelii suudoo gabatee armaan gadii roga tokkoffaa keessa kennaman roga lammaffaa keessatti moolekiyuulii elementii yookiin moolekiyuulii koompaawundii bakka bu'uu isaa adda baasuun barreessii. Roga sadaffaa keessatti foormulaa moolekiyuulichaa barreessii jedha. Mee waliin haa ilaallu. Asirratti akkuma argitan hidroojiinii kanadha. Kaarbooniin immoo ishii kanadha. Oksijiiniin immoo kana. Naayitiroojiiniin immoo kana isa gurraacha kana jechuudha. Danaa moodelii suudoo isaatiin yeroo barreeffamu kanaan jechuudha. Akkasiin nuu kaayetii jira. Moolekiyuulii elementii moo moolekiyuulii koompaawundiitii. Moolekiyuulii elementii moo moolekiyuulii koompaawundiitii jedha. Asirratti inni kun maanni kuni kaarbooniidha jechuudha. Kuni kaarbooniidha. Ishiin kun immoo maanni oksijiinidha. Kana jechuun kaarboon moonooksaayidiidha jechuudha kun. Kaarboon moonooksaayidiidha. Kaarboon moonooksaayidiin immoo moolekiyuulii elementiiti moo koompaawundiiti? Koompaawundiidha. Koompaawundii jedhaatii barreessaa. Ani koom jedheen immoo barreessaa isin koompaawundii jedhaatii itti fufaa. Foormulaa moolekiyuulichaa immoo kaarboon moonooksaayiidii akkasiin barreeffama jechuudha. Kaarboonii tokkoo fi oksijiinii tokko. Asirratti immoo kun maanni oksijiiniidha. Kun ishii kana jechuudha.
Oksijiiniin immoo moolekiyuulii oksijiinii yeroo barreessinu akkasiin barreessina mitiire. Kun immoo maanni moolekiyuulii elementiidha moo kompaawundiidha? Elementiidha. Jedheen itti fufaasin elementii jedhaatii xumuraatii barreessaa. Moolekiyuulii maaliiti? Moolekiyuulii elementiiti. Moolekiyuulii elementii jedhaatii barreessaasin asirratti jechuudha. As keessatti. Foormulaa moolekiyuulii isaa immoo yeroo barreessitan akkasiin barreessitu jechuudha. Oksijiinii 2 jettanii barreessitu. Asirratti immoo kun oksijiinii fi haayidroojiniidha. Akkuma asirraa argitan kun haayidroojiniin kanadha. Ishee adii kanadha jechuudha. Moolekiyuulii elementiiti immoo kompaawundiiti. Moolekiyuulii kompaawundiiti. Koomin jedha. Moolekiyuulii kompaawundiidhaati barreessaa isin. Koom jedhee maan darbanii isin moolekiyuulii kompaawundii jettanii barreessitu. Foormulaa moolekiyuulichaa immoo H2O dha. Haayidroojinii 2 fi oksijiinii 1 jechuudha. Inni itti aanu immoo asii oksijiinii 2 fi oksijiiniidha miti egaa ishiin kun. Ishiin akka gurraacha'uu taateettu kun jechuudha. Kun akkuma argitan asirratti oksijiinii jechuudha. Isa kana. Oksijiinii 2 kaarbooniin immoo 1dha. Kaarboonii ishii kana jechuudha. Ishii sarara qabdu kun jechuudha. Kaarbooniidha. Kanaafuu kaarbooniin 1dha. Oksijiiniin immoo 2dha. Kaarbooniin 1 oksijiiniin 2. Kun maanni kaarboon daayoksaaydiidha. Kaarboon daayoksaaydiin immoo moolekiyuulii elementiiti immoo moolekiyuulii kompaawundiiti. Moolekiyuulii kompaawundiiti. Koom jedheen darbanii isin moolekiyuulii kompaawundii jedhaatii barreessaa asitti. Moolekiyuulii kompaawundii jedhaa barreessaa. Foormulaa moolekiyuulichaa immoo kaarboon daayoksaayidii kanadha jechuudha. Inni itti aanu immoo asirratti inni gurraachi kun maanni naayitiroojiiniidha. Inni gurraachi kun naayitiroojiiniidha. Inni gara gurraachaatti siqu kun immoo maanni oksijiiniidha. Kun asumarraa akka argitan kanaafuu oksijiiniin meeqadha? Oksijiiniin meeqadha? Oksijiiniin 2 naayitiroojiiniin 1 jechuudha. Naayitiroojiiniin 1dha. Oksijiiniin immoo 2. Kun maanni moolekiyuulii kompaawundiiti. Moolekiyuulii kompaawundiiti. Koom jedheen bira darbanii moolekiyuulii kompaawundii jedhaatii barreessaa isin as keessatti. Foormulaa isaa yeroo barreessitan immoo akkas ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo maanni haayidroojiniidha. Isaan kun adiin kun maanni haayidroojiniidha. Asirraa ilaaluu dandeessu nuu kennameeru. Haayidroojiniidha. Kanaafuu maal gootu? Haayidroojinii. Maanni kompaawundii elementiiti immoo kompaawundii elementiiti immoo moolekiyuulii elementiiti immoo kanaafuu moolekiyuulii elementiiti immoo moolekiyuulii kompaawundiiti. Moolekiyuulii elementiiti. Moolekiyuulii elementiidhaati barreessaa isin. Elementii jedheen darbanii foormulaa isaa moolekiyuulii sana foormulaan isaa kanadha jechuudha. Inni itti aanu immoo naayitiroojiinii fi maanni maalidha jechuudha. Naayitiroojiinii fi oksijiiniidha. Naayitiroojiinii fi oksijiinii jechuudha. Kun maanni moolekiyuulii kompaawundiidha jechuudha. Moolekiyuulii kompaawundiiti. Kana ta'a jechuudha yeroo barreessinu. Inni itti aanu immoo foormulaan isaa kana ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo maanni naayitiroojiiniin 1 haayidroojiniin 3.
hydrogenii 3. Kun maanni molecuulii compoundii jechuudha. Formulaa isaa yeroo barreessan amooniyaadha kuni. Nitrogenii 1 fi hydrogenii 3 akkasiin barreessitu jechuudha. Gaaffiin itti aanu gaaffii 24ffaadha. Atoomiin elementii kaarboonii lakkoofsa atomawaa 6 qaba. Atoomiin elementii biroo kan lakkoofsa atomawaa 6 qabu jiraachuu danda'a jedha. Maaliif? Egaa jiraachuu hin danda'u. Sababni isaa maaliif? Lakkoofsi elementiin tokko lakkoofsa atomawaa mataa isaa qofa qaba. Kan mataa isaa qofa qaba. Atoomiin tokko kan mataa isaa qofa qaba lakkoofsa atomawaa jechuudha. Nitroogeniin kan mataa isaa qaba. Oksijiniin kan mataa isaa qaba. Hydrogeniin kan mataa isaa qaba. Elementiin hundinuu kan mataa isaanii qabu. 25ffaan atoomiin elementii tokko lakkoofsa hangaa 27 fi lakkoofsa niwutiroonotaa 13 qaba. Lakkoofsi atomawaa elementichaa hammami? Iddoo bu'een elementii kanaa hoo maali? Gabatee pireedikii fayyadamuu ni dandeessa. Gabatee pireedikii yeroo fayyadamnu 27 kan qabu lakkoofsa hangaa jechuudha. Eenyudha? Almuuniyeemidha. Asirraa akkuma ilaaltan 26.98153 jedha. Kana gara maalitti buttu? Gara 27tti buttu jechuudha. 26.98153 kana gara maalitti buttu? Gara 27tti buttu. Kanaafuu lakkoofsa hangaa 27 kan qabu eenyudha? Almuuniyeemidha. Almuuniyeemii. Gaaffii 26ffaan atoomota isaan asirratti tarreeffaman keessaa isaan kamtu lakkoofsa niwutiroonotaa walqixa qaba? Lakkoofsa niwutiroonii isaanii yoo ilaallu jechuudha. Asirratti kaarboonii 13 lakkoofsi hangaasaa asii 6dha. Inni kun immoo kaarboonii lakkoofsi hangaasaa 12 lakkoofsi atomawaasaa 6dha. Asii kaarboonii lakkoofsi hangaasaa 14 lakkoofsi atomawaasaa 6. Nitroogeniin 15 lakkoofsi hangaasaa lakkoofsi atomawaasaa immoo 7. Maal jedha? Kamtu lakkoofsa niwutiroonotaa walqixa qabaa jedha. Asirraa akkuma ilaaltan egaa asii lakkoofsa niwutiroonii argachuuf maal gootu? Lakkoofsa hangaa hir'isu lakkoofsa atomaa hir'istu. Kun meeqadha? 7dha. Yeroo hir'istan jechuudha. Inni kun immoo meeqadha? 12 irraa 6. Kan isa kanaa 14 irraa 6 meeqa? 8. Asitti inni kunoo 15 irraa 7 meeqadha? 8. Kanaafuu isa kamiif kamtu walqixa qaba? Isa kana jechuudha. Kaarboonii abbaa lakkoofsi hangaa isaa 14 fi nitroogenii lakkoofsi hangaa 15 ta'etu walqixadha jechuudha. Kamiif kamidha? Kanaa fi kanatu walqixadha. Lakkoofsi niwutiroonii isaa walqixadha. 27ffaa furtuu armaan gadiitti kennamee fi daanaalee moodelii suuddoo armaan gadii fayyadamuun gaaffilee fakkichatti aanan kennaman deebisaa jedha. Furtuu isaa kana yoo ilaaltan maal jedha? Inni adiin kun atoomii elementii tokko jedha. Inni gurraachi kun immoo atoomii elementii biroo jedha. Asirratti egaa irratti maal nu gaafate? Daanaalee moodelii suuddoo afran keessaa moolekiyuulii elementii kan agarsiisan isa kamii? Maaliifi? Isa kamidha jechuudha. Kan elementii agarsiisan moolekiyuulii elementii agarsiisan R kan jiru moolekiyuulii elementii agarsiisa.
arra kan jiran jechuudha. An elementii agarsiisa. Baarra kan jiru immoo daanaalee moodelii suuddoo afran keessaa moolekiyulii koompaawundii kan agarsiisan isa kamii? Maaliifidha? Koompaawundii kan agarsiisan immoo isa kamidha? Asirratti baa fi daan in agarsiisa jechuudha. Jaarra kan jiru immoo daanaalee moodelii suuddoo afran keessaa moolekiyulii elementii atom tokkee kan agarsiisu isa kamii? Isa kamidha? Jaarra kan jirudha jechuudha. Jaarra kan jirudha. Jaarra kan jiru daanaa suuddoo elementii atom lamee agarsiisu isa kamii? Isa kamidha? Arra kan jirudha jechuudha. Arra kan jirudha. Gaaffii 28ffaan daanaa moodelii atomii armaan gadii ilaaluun gaaffilee danichaatti aananii jiran deebisii. Asirratti daanaa kana akkuma argitan asirratti jechuudha. Arratti maal gaafate? Lakkoofsi atomawaa elementichaa hammamii? Lakkoofsi atomawaa immoo lakkoofsa pirootoonii faana wal qixa. Lakkoofsa pirootoonii yoo lakkoofnu jechuudha 1, 2, 3, 4, 5 meeqa jechuudha? 5. Lakkoofsa hangaa elementichaa hammamii? Lakkoofsi hangaa immoo lakkoofsa pirootoonii fi lakkoofsa niwutiroonii walitti daatu. Meeqadha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meeqadha? 11 ta'a jechuudha. Gabatee pireedikii yeroo fayyadamnu eenyudha jechuudha? Eenyudha? Boorooniidha. 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 Akkuma asirraa argitan lakkoofsi hangaa isaa meeqa jenneerra? 11 arganneerra mitiire? Akkuma argitan 10.811 jedha. Kana gara 11tti buttu jechuudha. Gaaffii 29ffaan lakkoofsa hangaa fi lakkoofsa atomaa keessaa isa kamtu maalummaa eenyummaa elementichaa osoo hin jijjiirin jijjiiramuu danda'a? Isa kamidha jechuudha? Lakkoofsa hangaati. Lakkoofsi hangaa yoo jijjiirame maalummaa fi yookiin eenyummaa elementichaa hin jijjiiru jechuudha. Soddommaffaan lakkoofsa pirootonotaa, niwutiroonotaa fi elektiroonotaa atomota armaan gadii barbaadi. Lakkoofsi pirootoonii kan kanaa meeqadha? 12. Pirootooniin 12 kan maagneeziyeemii jechuudha. Lakkoofsi niwutiroonii isaa immoo lakkoofsa hangaa irratti lakkoofsa pirootooniiti yookiin lakkoofsa atomawaati. Inni immoo maal ta'a? Niwutirooniin jechuudha. Innis 12 ta'a. Maaliif lakkoofsi niwutiroonii jechuudha lakkoofsa hangaa irratti lakkoofsa atomawaati. Lakkoofsa atomawaati. Kanaafuu niwutirooniin lakkoofsi hangaa isaa 24 irraa 12 meeqa wal qixa? 12 ta'a. Lakkoofsa elektiroonii immoo 12 ta'a jechuudha. 12 ta'a. Baarra kan jiru immoo lakkoofsi pirootoonii isaa meeqadha? 7. Lakkoofsi niwutiroonii isaa innis illee 7. Lakkoofsi elektiroonii isaas meeqa? 7. Kan argoon immoo yoo ilaallu jaarra kan jiru jechuudha. Lakkoofsi pirootoonii isaa 18. Lakkoofsi niwutiroonii isaa 40 irraa 18 yeroo dhuftan meeqa argattu? 22. Lakkoofsi elektiroonii isaa meeqadha? Lakkoofsi elektiroonii isaa 18.
Gaaffii 31ffaa lakkoofsota niwutiroonota atoomii lakkoofsi atoomaa isaa 17 fi lakkoofsi hangaa isaa immoo 37 ta'e keessa jiru meeqa? Maal jedha? Lakkoofsa niwutiroonotaa atoomii lakkoofsi atoomaa isaa 17 fi lakkoofsi hangaa isaa immoo 37 ta'e keessa jiru meeqaa jedha. Maanni lakkoofsa hangaa lakkoofsa niwutiroonii argachuuf lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsa atoomaa. Kanaafuu maal gootu? 37 irraa 17 meeqa argattu? Meeqa argattu jechuudha? 20 ta'a. Xumurri boqonnaa 2 kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun boqonnaa 3 walitti deebina. Nagaan naa tura.